Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaaf jaallatamtoota yuutuubii Abduseedha. Hundi keessanuu baga nagaan dhuftan isiniin jedha. Nagaan rabbiidha isiniif haa ta'u. Hadha oduu waa'ee nama rifachiisuu fi waan tokko tokkorraa dubbanna. Innis maali? Waan amma raayyaa abbaa macaa irratti deemaa jiru kana opiidiyoon jabaattee hin dhaabdu taanaan uummanni Oromoodhaa waan gochuu qabu gochuudha qaba jechuudha. Lammaffaa irratti injifannoo waboon gaggeessaa jiruu fi viidiyoo waboon waraabee gadi dhiisaa jiru irraa dubbanna. Sadaffaa irratti waboon waan waliigalteetii PLF wajjin waliigaleetaniin waraana jecha jedhu hadhaa ibsa baasee jira. Sanarratti illee hin dubbanna. Hundi keessanuu laayik godhaa, warri maatiinuuf hin ta'in maatiinuuf ta'a isiniin jenna. Tokkoffaa irratti dhaamsin dhaamuu barbaaduu fi wanti uummanni Oromoo dhagahuu qabu otuu namni lubbuun jiruudha eegumsa hagoonuuf sagaleen kun dhaga'ama yoo ta'e Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa irratti opiidiyoon ilkaan qadachuu jiru akkuma duraan Hacaaluu Hundeessaa irratti gaafa inni gabbahee oommeen irratti dhugaa dubbatu shirrii hamaan irratti xaxamee otuu torbiin gahin naafteenyaan walii galuun nyaatame har'ammoo karaa dabareen gara Raayyaa Abbaa Maccaatti ija dabsatanii jiru. Yaa warra opiidiyoodhaa waan gaafa Hacaaluutti gootan sana ummanni isin godhe argaa jirtu. Erga Hacaaluun du'ees waan Itoophiyaan keessa jirtuuf waan Itoophiyaan taate argitanii jirtu. Waan amma shira xaxaa jirtanu keessaanis haa ta'u namni gadi fageenyaa waan kana beeku dhufee natti hime Abdus irraa dubbadhu jennaan dirqama dubbataa jira. Shira amma Raayyaa Abbaa Maccaa irratti bobba'amee jiru kana raayyaan itti bu'amuu miti qeensisaa tokko irraa cabee jennaan biyyattiin Itoophiyaa jedhamtu maal akka ta'uuf teessu waliin laalla. Asii laalla. Na amanaa. Ila waan akkanaa dura buunee walii fadhaamnu booda erga inni nyaatame haasa'uurra waan ajaa'ibaa dubbataa jirti. Warri kaadiroonni gadi xixiqqoon iyyuu raayyaan akka inni yookiin yoo danda'an haalan beekamne raayyaan karaarraa dabsuu yookiin akka hidhamuuf shira xaxaa jiru. Raayyaan waan haasa'u waan uummata Oromoo gammachiisu waan sabboonummaa irraa calanqisiisu waan inni dubbatuuf biyya Itoophiyaa keessatti namni Oromoo urgaa'u namni haqa Oromoo dubbatuu fi namni dhugaa jirtu dubbatu Itoophiyaa keessa jiraachuu hin danda'u. Jawaar Mahammad irraa qabee Hacaaluu irraa qabee Baqqalaa Garbaa irraa qabee jechuudha. Sabboontonni Oromoodhaa hundi wanti jarri adamsamaniif waan dhugaa Oromoo dubbatan waan Oromoo urgaa'u qofa waan haasa'aniif. Har'a garuu dabareen nama amantiidhaa nama uummanni Itoophiyaa guutuun otuu amantii waliin qoodin akka lubbuutti jaallatu Raayyaa Abbaa Maccaatti shirri xaxamaa jiraachuudha jechuudha. Kanaafuu jabaadhaatii irraa deebi'a. Dura buune ifa buufne himna. Wanta kun nama bareecha keessa quba qabudha. Raayyaa irratti baay'ee ija diimeffatanii jiru. Raayyaa wanti inni poostii godhaaru jaratti dhukkubbii mataa ta'ee jira. Otuu jaraa danda'ame raayyaan haala ajjeesuu fa'i. Naafteenyoota walii galanii raayyaa irratti shira guddaa xaxamaa jira. Yaa uummata Oromoo warri yuutuubii kana hordoftan akka namni hariin dhaga'uuf laayikii godhaa viidiyoo kana. Booda erga inni nyaatame gurbaan kun dubbateera nutu waliif dhageessisuu dide. Nutu eegumsa gochuufi dhabe jechuurraa akka eegumsi godhamuufin asirraan dabarsuu barbaada. Rabbi si haa eegu ustaaz keenya. Wanti jarri ustaaz Raayyaa dubbataa jiran haasaa inni dheengadda FB Finfinnee kan jedhu sana irratti dubbatee fi poostiidhuma inni godhaa jiru. Dheengaddallee waa inni Siifan Hasan poostii godhe irratti duula jalqabanii waa inni sangoota sana as garagaltee jirtu kitaaba dubbifamee dhufuu miti jedhee poostii godhe sanallee kurrifataa turan. Har'ammoo miidiyaan duraan soba baree gaafa inni dhugaa dubbatullee amanuun nama rakkisa jedhee poostii godhe sanarratti illee kurrifataa jiru. Raayyaan nu qeeqaa jira. Raayyaan waan akkanaati. Waan kana halkanii guyyaa shira guddaa xaxamaa jira jechuudha. Kanaafuu yoo dandeessan harka keessan ofirraa qabadhaa ta'a. Yoo diddan uummanni Oromoodhaa uummanni Muslimaadhaa waagaa keessan isiniif kenna jechuudha. Ofii keessan iyyuu dhidhimtan yeroo dhidhimtan kana sareen maraatte nama hunda cicciniinti ni jedhan dhugaadha. Isin gaafuma Hacaaluu Hundeessaadhaa ija Oromootti buutanuu ofii keessanii baddanii jechuudha. Kanaafuu hammas dhuftanii waan hin taane hojjechuudhaaf shira bobbaafattanii xaxaa jirtan kana keessaanis nu qaqqabee jira. Sagalee keessan isin irratti waliin mari'ataattanullee gadi baasuuf ta'e jechuudha. Hin dhaabbattanu taanaan. Yoo hin dhaabbanne sagalee keessan hundaayyuu gadi baasna. Ragaa wajjiniin jechuudha. Nauma isinii wajjiniin shira wajjiniin xaxaa jirtan kanatu immoo fideenuun gaanu. Eessaa dhagahama eessaan baa jettanii hin yaadina. Ammas wanti dubbachuu barbaannu waboon haala ajaa'ibaatiin injifannoo jabaa galmeessaa jira.
waraana bilxiginnaa kara kuma tokko akkuma TPLF hiriirsitee akka hoolaatti oofaa jirtu woboon garuu obboleessa keenya jedhee qabee simatee warra rukutaman illee madaa jaraa ashaguudhaan gaafiif deebii bareedaa isaa viidiyoo sanallee warri Facebook irratti argitan isiniif maxxansuu dandeenya yoo dhaggeeffattan abdii guddaa isinitti horattu woboon eenyuun akka ta'e akkuma shanee shiftaadha jedhamu kana woboon yoollee nama qabe nama ajjeesee nama rashanee dhuguma akka maqaan balleeffamu kanaa kan jedhu hunda keessaniifuu gaafii deebii argatudha jechuudha yoo viidiyoo sana laaltan nama meeqa walitti qabee waraana hunda warra rukutamellee harka jaraa madaa jaraa jedhee gaafii gorsa bareedaa fi sammuu jaraa jijjiiruu danda'u woboo jechuun isin sirnatu isin gabroomsa sirnatu yuntini isin jedhe nuti kan wajjin lollu sirna malee isinii miti isin obboleewwan keenya jedhee gorsa bareedaa haalaan sammuu ijoollee kanaallee jijjiiruu danda'u waraana bilxiginnaatiif rasaasa jaraa uummatatti garagalchi kan akka jarri jijjiiramanuuf gorsa bareedaa laataa jira jechuudha jaalmarroon gorsi har'a ati waraana bilxiginnaa kana warra boojite akkanatti gorsite warra mooraa keessa jiranuuf illee gorsa ta'e akka jarri dhufanii harkasiitti kennatan akka waraanni woboodha maal akka ta'e waraana gaachana ummataadha kan lubbuu namaatiif kabaja guddaa qabuu fi kan lolli isaa sirnaa wajjin malee namaa wajjin hin taane ta'uu mirkaneessitanii jiru dhibbaan dhibbatti isinitti amannee jirru garuu wanti godhamuu qabu godhamaa jira akkuma har'a viidiyoodhaan waan abdii qabu kana fiddanii maxxansitanii ummata keenya gammachiistan kana haala kanaan itti fufaa viidiyoo abdii namatti horu akkana ammas har'a waliigalteen mallatteeffamee jira jedhamaa jira TPLF wajjin waliigallee waraana TPLF wajjin waliigalee Itoophiyaa loluu danda'u irratti waliigalanii jiru sirrii gootani an akka kootitti sirriidhan jedha oppiidiyoon nafxinyaa waliigaltee Itoophiyaa fayyaa diiguudhaaf Oromiyaa balleessuudhaaf kaatee jirti siyaasni immoo waan yeroo itti fayyadamanuu qaba siyaasa jechuun itti fayyadamuu beekuun TPLF abaawoon kun yoo waliigaleedhaa nafxinyootaaf warra oppiidiyoo kana balleesse booda waliigalteedhaan waan godhamuu qabu akkuma dheengadda xiinxalee isinitti misan aangoo qoodachuu irratti isa ta'u finfinneen akka kan Oromoo ta'e jarri duraanis ni beeku woboon finfinnee dhuunfata jarri biyya ofii kabachiifatanii nafxinyaan lafa keessa balleeffamtee jiraachuudha kanaafuu waliin ta'anii loluu jaraa wanti mormitan tokko hin ta'u jechuudha hin morminaa warri tokko naan taane jedhaa jirtan anaa naa ta'ee jira akka kootitti maaliif yoo jettan nafxinyaanii fi oppiidiyoo waliin ta'anii biyyattii keenya diigaa jiru jechuudha nutis immoo jara kanaan waliigallee waraanni woboodha biyyattii Itoophiyaa harkatti galfatee cuunfee qabuu qaban isiniin jedha waa hiraayyaa abbaa macaa kana gadi fageessaatii irratti ilaalaa nagaan naaf tura laayikii godhaa hundi keessanuu